Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajuntu fi jalatam tuta hortu ta gabayatu fi nageni ke sambardan naga jira alhamdulillah ga kabajuntu ta fi jalatam tuta hortu ta kenna wika hardas quality devine jira jechana ega agaro de fano kenna to zo hindar bindro ron jiro jel kabati ko youtube channel kana tan subscribe gochuda mati kenna dabala mati kenna kan ta like share gochuda channel abada isni jira ega kabajuntu fi jalatam tuta hortu ta kenna kuma guja darbe wada sini galetti meshale jar samana kannen de gati isa sembrang gaturin alatti kana cerra hafani gati isaa simbiraan gahuudhaaf deema jecha innis yookaan immoo meeshaaleen gatiin isaa guyyaa irraa simbiraan gahu kunninis seeraamikii korniisi jigsamii jechaadha. Akkasumas immoo daa'itee balbalatti galuu fi sibiilli balbalaa meeqaan akka hojjetamaa jiru tokko tokko isaatiin gatii isaa simbiraan gaha jechaadha. Achirraa fi ammoo kallattii maani gara tokko tokko mana keessaniitiin yookaan immoo mana isin ijaarrachuu barbaadaniitti yeroo kana gatiin isaa meeqaan akka ijaaramaa jiru kan mana tokko fudhannee mana dhufi 60 ta'uu 50 40 meeqaan akka ijaaramu jalqaba sarrakaasii hamma xumuraatti kan jedhu deebii kee gaafii keessaniif deebii isinii deebisutti seena jechuudha. Kanaaf kallattii maangara odeeffannoo kennaatti seena. Egaa kanaan alattis haala jireenya wal qabatee yookaan immoo biizinasiidhaan wal qabatee biyya keessatti maal hojjechuun akka bu'a qabeessa taasisuu fi maal hojjechuu akka barbaadan yoo jiraate dhuftanii yoo gaafattanii odeeffannoo isaa iddoo jiru funaannee isin biraan kan ga'u ta'e jechuudha. Yookaan immoo irratti kan waliin mari'annu ta'a jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa akkuma jalqaba isin kaasuuf yaaletti meeshaalee isiniin jedhee kanneen gatii isaa isin biraan gahuudhaaf deema jechuudha. Tokko tokko gatii isaa akkasitti iddoo inni gurguramu irra deemuudhaan gatii isaa adda isinii baasee jira. Jechuudha. Kanaaf meeshaalee hedduu isaa simbiraan gahaa ture jira. Simmintoo dabalatee yookaan immoo qorqoorroo mismaarii fi ashawaa akkasumas immoo firroonni bolokkeetti daraja barbaadan bolokkeetti fi firroo gatii isaa simbiraan gahee jira. Achirraa hafee kan guyyaa irraa isiniif xumure jechuudha. Kanaaf akkuma jalqaba irratti isiniin jiretti daawwitiidha jechuudha. Daawwitiin akkuma yeroo baay'ee gatiin isaa dabaluudhaan wal qabatee simbiraan bifa haarawaan simbiraan gahuudhaaf yaalaa jira malee kana duras gatii isaa simbiraan gahee jira jechuudha. Yookaan immoo akkamitti akka hojjisiifamu simbiraan gahee tureera jechuudha. Kanaaf tokkoffaa lammaffaa yeroo kana immoo daawwitee kan mul'isuu fi kan hin mul'ifnetu jira jechuudha. Kanaaf inni hin mul'ifne qarshii 2200 gurguramaa jira yeroo kana gabaarratti. Egaa inni kan ittiin gurguramu meetira iskeer yookaan immoo kaareedhaan jechaadha. Kaareen tokko qarshii 2200 gurguramaa jira yookaan immoo gatii isaa kanaan jira. Kana ta'uu isaa beektanii kan bitachuu barbaadan akka bitattan isiniin jechuu barbaada. Inni kun ammoo qarshii 2000 gurguramaa jira jechaadha. Inni mul'isu suni qarshii 2000 gurguramaa jira jechaadha yeroo kana. Kanaaf daawwitiin inni kun 2200 inni kun 2000 jiraachuu isaa beektanii akka bitattan isiniin jechuu barbaada. Sattaan seen ammoo sibiilli egaa kan balbalaa ega sibiilli kun hojjisiifame yookaan immoo sibiilli kun laksifame ka'ee booda kan daawwitiin itti gahu yookaan immoo fargaan kun itti galuu danda'u jechaadha. Kanaaf akkamitti galchuu dandeenya kan jedhuu fi sibiila balbalaa kana mana keessan erga dhoqqee dhooftan namoonni bolokkeettiidhaan hin ijaarre kan mukaan ijaaruu barbaadan mana keessan erga dhoqqee dhooftanii kaatanii booda ashawaa osoo hin garaafin akkuma dhoqqee dhooftanii kaatanii osoo galchitanii baay'ee tokko bareedaa. Kanaaf achumarraani ashawaas rukuchisuu dandeettanii yoo hin danda'amne immoo iddoo balbalaa kanarra ashawaa osoo hin rukutin hambiftanii ergasii booda yoo galchitan booda rukutuu dandeettan naannoo san isiniin jechuu barbaada. Maaliif wal qabateeti yeroo jaramerra bareedara. Kanaaf sibiilli kun dizaayina garaagaraatu jira. Dizaayinni akka amma argaa jirtanii kun noormaalii kan hin taane dizaayina boca babbareedaa qabu kun qarshii 4500 dalagamaa jira jechuudha. Kaareen tokko yeroo kana qarshii 4500 dalagamaa jira. Inni kun noormaaliin kun ammoo akkaataa sadarkaa lamaan hojjetama jechuudha. Gubaniin isaa abbaa 20tu jira abbaa 15tu jira jechuudha. Abbaan 15 abbaan 20 kun garaagarummaa qaba gatii irratti. Kanaaf sibiila tokkoffaadhaan ta'e abbaan 20tiin hojjisiisuu barbaadan qarshii 3000 fi 700 dalagamaa jira. Abbaa seentimeetira 20tiin yoo dalasiisuu barbaadan jechuudha. Abbaa seentimeetira 15tiin dalasiisuu barbaadan ammoo garaagarummaa qarshii 100tiin qarshii 3600 dalasiifachuu ni dandeettan isiniin jechuu barbaada. Ittaan suudhaan sibiila sadarkaa lammaffaa jechaadha. Sadarkaa tokkoffaaf lammaffaan kunis abbaa 15 qaba. Inni abbaan sadarkaa lammaffaa kun abbaan seentimeetira 20 qarshii 3400 yoo ta'u kun immoo qarshii 3000 fi 200 dalasiifachuu ni dandeettan jechaadha. Ittaan suudhaan seeraamikiin kun akaakuu garaagaraatu jira. Gatii isaa irratti hundaa'uudhaan yookaan immoo saayizii isaa irratti hundaa'uudhaan abbaan 60 jira. Abbaa 60 jechuun 60 dagalee fi hojjaa isaa 60 60 jedha warri biyya keenya.
abbaa kan 60 jira, abbaan 40 jira, abbaan 30 fi abbaan 50 jira. Kanaan qofa iskeerii kan ta'edha. Kunneen isaaniin alatti seentimeetira 15 60 jira, seentimeetira 20 30 jira. Akaakuu garaagaraatu jira jecha. Isa kana keessaa bakka baay'eetti kan gurguramu abbaa 30 abbaa 40 fi abbaa 60 iskeerii kan ta'an jechaadha. Isaan kunniin ammoo tiknasiin isaas garaagarummaa hedduu qaba. Kun agarsiisan mul'ataa jiru kana furdinni isaa miilimeetira 8tu jira, miilimeetira 10tu jira, miilimeetira 6.5tu jira, miilimeetira 7tu jira jechaadha. Kanaaf biyya keenya keessatti wanti beekamne tokko jira. Meeshaaleen kanneen fakkeenyaaf cimaa kan jedhamu miilimeetira 10 jaha abbaa 60 jecha inni cimaadha jedhamu. Kan mugatiin isaas guddaadha kan jedhamu qarshii 555 gurguramaa jira yeroo kana. Egaa isuma kana ta'e abbaa tiknasii yookaan ammoo abbaan furdinni isaa 7tu jira, kan furdinni isaa 6.5tu jira isiniin jedhee jira. Namoonni meeshaalee gurguratan kan ammoo warri suuqaa meeshaa kana galchaniiti kan gurguru hojjettoota jechaadha. Yookaan ammoo nama qaacarameeti gurguru jecha. Namni kun ammoo achi keessatti waan ta'e wayii waan barbaaduu fi abbaa 60 kana abbaa 60 ta'ee abbaa 30 isinitti gurguruu danda'a. Abbaa 40 isinitti gurguruu danda'a. Kan tiknasii yookaan ammoo furdinni isaa miilimeetira 10 jedhee kan miilimeetira 8 yookaan ammoo miilimeetira 6.5 isin gurguruu danda'a jechaadha. Kanaaf hubannoo isin barbaachisa. Gatiin isaa garaagara waan ta'eef akka kanaan isin shawwadoo kan ammoo gatii ol kaasee isinitti gurguruu danda'a waan ta'eef kanas yoo beektan baay'ee tokko bareeda isin jechuu barbaade. Furdinna isaa irratti hundaa'uudhaan abbaan 10 jira, miilimeetira 10, abbaan miilimeetira 8 jira, abbaan miilimeetira 7 jira, abbaan miilimeetira 6.5 jira jechaadha. Saayizii isaa irratti hundaa'uudhaan ammoo abbaan 30 jira, abbaan 40 jira, abbaan 50 fi abbaan 60 jira. Kanneen keessaa baay'ee murteessoo fi barbaachisoo kan ta'ani kan akka bitattan gama kootiin isin gorsu abbaan 30 yoo bitattan gaariidha. Abbaan 40, abbaan 60. Kanaaf tokko tokko gatii isaatiin beekuu yoo barbaadan abbaan 30 qarshii 515 gurguramaa jira yeroo kana. Abbaan 40 qarshii 500 fi 25 gurguramaa jira. Abbaan 60 kan ammoo 60 ni kan ta'e jechaadha. Qarshii 555 gurguramaa jira jechaadha. Abbaan 30 kun 8 tiknasiin isaa kan ammoo furdinni isaa 8 miilimeetira kan ta'ee fi abbaan 40 8 kan ta'ee fi abbaan 60 ammoo tiknasiin isaa 10 kan ta'e kan ammoo furdinni isaa 10 miilimeetira kan ta'e qarshii 555 gurguramaa jira. Kaareen tokko jechaadha. Firii isaa tokko kan ammoo isa takkaa miti jechuudha. Wanti si gaafna beeku qabdan kaareen tokko inni kun abbaan 60 kun kaaree tokko keessatti isa lama akkam jecha inni lama qarshii 555 jecha isa tokko qofa miti. Kenna abbaa 40 kana fudhattan inni afurii kaaree 100 kaaree tokko tuqaa 20 ta'a. Inni afurii kana naannoo qarshii 600tiin bituu dandeettanii jechaadha. Kanaaf tokko isaatii miti kan qarshii 525 yookaan ammoo qarshii 555 kun kaaree tokko jechuu barbaadeeti. Kanaaf gatiin isaa kanaan jiraachuu isaa beektanii akka bitattan isiniin jechuu barbaada. Inni kun koornisiidha. Koornisii bitachuu yeroo barbaadan koornisiin kun sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa fi sadaffaa qaba. Dizaayinii babbareedaa kan ta'e dizaayinii isaa irratti hundaa'uudhaan jechaadha. Kanaaf abbaan tokkoffaa kan ta'e qarshii 500 hojjisiifachuu ni dandeettu. Tokkoffaa qarshii 500 hojjetamaa jira. Lammaffaan qarshii 450 fi sadaffaan qarshii 400 dalagamaa jira jechaadha. Egaa kabajamtoota jalatamtoota hordoftoota kenna odeeffannoo kan akka isin eegalatu isin biraan gahee jiran natti fakkaata. Asirratti waan isin hin galle yoo jiraate karaa keessaatii fi koomentii jalatti barreessitanii yoo gaafattan adda isinii baasuu ni danda'a. Haala kanaan jiraachuu beektanii meeshaalee kanneen bitattan mana keessan akka ittiin ijaarratti isiniin jechuu barbaada. Kanaaf wantoota murteessoo jira. Kanaaf asitti kanatti aansuudhaan manneen ijaarachuu barbaadan gaafadhaati. Manneen sana irratti hundaa'uun kan gaafattan bira jirus jira waan ta'eef kwaantiitii isaa herreega gatii yeroo kana meeshaaleen ittiin jiru irra dhaabbachuudhaan herreega isaa hojjedhee isin biraan kan gahu ta'a jechaadha. Kanaaf qofa osoo hin taane gatiin ogeessotaaf kaffala yookaan immoo kaffaltiin ogeessotaa kan guyyaan oolanii fi kan akkasuma kontiraata fuudhanii hojjetanii isas meeqaan akka jiru adda baasuudhaan odeeffannoo isaa isin biraan kan gahu ta'a. Waan hordoftanii galatoomaa galanii keessatti jechaadha. Viidiyoo biraatiin ogulitti deebinutti nagahannaaf turaa isiniin jecha ammas irra deebiin oroon yeroo jalqabate YouTube chaanaalii kanatti subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jira. Kanaaf odeeffannoon kun baay'ee tokko barbaachisaa fi murteessaadha waan ta'eef hiriyoota keessan biraan